gooftichi guddaani. Waliif isin haa dhiisu gooftichi guddaani. Isin haa bareechuu duubaa fi duraani. Isin haa bareechuu duubaa fi duraani. Akka Rabbiin jedhu walitti dhuftanii khayrii carraaqqadhaa bulaa jaalalaanii. Isin haa milkeessuun jaalala onnirraa fageenyan daangessuu isa durii caalaa tolee haala lisuu kan hireessiif qoode homtuu sin hanqisu kan hireessiif qoode homtuu sin hanqisu. Rashmanni Allaha isin haa dhaqqabu miqqanyaa faasinni isin haa dadhabu miqqanyaa faasinni isin haa dadhabu. Horaanuuf dagaagaa guddadhaa muddadhaa ilmaan gaggaarillee walirraa argadhaa ilmaan gaggaarillee walirraa argadhaa. Kennaa walii abbaa manaa argatte adaadoo tooqaalii baganaaf gammadde adaadoo tooqaalii baganuuf gammadde. Dubartiin amaanaa kan dhaammatan rasuula rabbiiti isinis jabeessaa dhaamsa nabiyyiiti isinis jabeessaa dhaamsa nabiyyiiti. Warri waan dandeessaniin nu bira dhaabbattanii galatoomaa jenne hunduma keessaniin galatoomaa jenne hunduma keessaniin. Walalooti jallee asirratti geessee dhiifama naaf godhaa waan ani balleesse. Harkuma duwwaan dhufadhe walaloonni waan xiqqoo obboleeyyan kennamuu baga gammattanii baga Rabbiin isin ijaare. Bultii teessan bultii barakaadhaa Rabbiin isiniif haa godhu. ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله ربي سرها جالته والفادو قالت ومسين جنة هي إن شاء الله قدر يا فاطمة فقلت سلام تعدام فاطمة عرف كننا إن شاء الله فاطمة سلام مكان انت رسول ربي بعد تياس قباتي زينان سين سلام متطانا ما في سلام ولا كلام ولا شيء جنة قسيبونا maka intala rasulaa guddoo san maqaa guddoo maqaa lafaa miti bar maqaa guddaa baxxaanii irra jiru kana baadhattee ka maqaa intala rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam gubbaa kana ta'anii salaamtaa ta'u tokkollee haatu namaan jechuu dhabuummoo maqaa rabbii nama ajjeesuu irra guddoodha maayikii na banatamu malee itti fufa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaazonni jira dibara gubbaa kana waan jettu sarara nagara miti mee dabarsa galatooma. Itti fufamu ati deemamu malee ustaazonni gubbaa kana hin jiramu ustaazonni itti fufi barakallahu fiik. Ayyee Faaximaan hin jirtu naa fakkaata. Haya mee namni biraa inshallah warri sagantaa qabdan haya wal dhufa. Haya inshallah amma anilleen inshallah dadhabeen iddoo dadhabbii qaba wallahi amma arra mana gala inshallah sagantaan kan ustaaz beesiiti gaa dhufee anumaani salaamadha yeroo tokkollee taatu jedhee maayikii si yaadeen jira maayikii anaa banate sagantaan akkasitti akkas taatee gaafirraa maayikii fudhadhe. I am sorry Jani jalaloo kiyya ustaaz beesti dhugaa rabbii silaala kan guutuu nama gartee qaadaraa bulanii amma immoo salaamtaa taraa tokko salaamtaan jaafarra majmuu ashuuraa kananii yaade jennaan eeguu maayikii banadhu gubbaa kana bakka dhaqatti rabbi khayrii haa godhu akkanumatti rabbi waa hunda abbaan haa godhu jira. Alhamdulillah egaa waa hundatti akkanumatti rabbiin gisheeti gidhaa itti abbaa nama godhuun kunis gaafa garii abaarsa taati gaafa garii eebba taati. Warri jala kana aboon irtaa wajjin mataan nyaata jettanis I am sorry warri hintala warra sikkoo mantootaate paarlamaan mana marii gamtaa majumaatu shuuraa guyyaa hardaa geetti ture awwal addeefatiyaa itti gaafatamtuu shifeera mana jireenyaa awwal akka taatuufi itti gaafatamtuu dhimma daa'imman awwal akka taate karaa sunnaa rasuulaa irratti akka guddiftuuf muutee jira. Addeefatiyaan barnoota digrii jalqabaa malaa fi naamusa mana barumsa abbaasiitii fi harmeesitti kan baratte yoo taatu barnoota digrii lammaffaa ammoo kolleejjii markaz al-muhaajir ustaaz beestii baalee irratti quraanaa fi kitaabota akka barattee ni dubbatama. Kanaaf gamtaan majmuu'atu shuuraasis barattuu Fatiya akka isin umrii isii guutuu mana awwal keessatti akka tajaajiltuuf muudamtee jirti. Ministeerri barnoota markaz al-muhaajir ustaaz beestii baalee mushurroota guyyaa addaa singilummaa irraa gara dabilummaatti dhufan baga rabbiin kopummaa singilummaa keessaa isin baase jechuun eebbisanii jiru. Itti dabaluun ustaaz beestii baalee namoota nuti qubatti qabnu caala namoota nuti quba hin qabnetu kopummaa keessaa akka galaa jiran ni dubbatani.
singiloonni markazal muhaajir kanneen caakkaa qobummaa keessa socho'aniif ammas irra deebiin waamichi isaaniif taasifamaa jira. Yeroo dheeraadhaaf waamicha kan taasifamaa fi diduun waamicha isaanii fudhachuu kan didan qobummaa gulufuurraa akka yatantamaan galaniif ammas irra deebiin waamichi isaaniif taasifamaa jira. Ajajaan singiloota markazal muhaajir dhiyeenya kanaa paartii qorri jabaatee maaltu nuuf ala jechuun fuula miidiyaa isaa irratti kan maxxanse dhimma kana ilaalchisu warri paartii dabalootaati satantamaan qorra keessaa akka galtaniif waamicha isaaniif taasifne jechuun waamicha taasifamanii jiru. Tole kabajamtootaa fi hordoftoota dhaggeeffattoota kennaa oduun har'aaf qabnu kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa qophiiwwan hafan wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomaa ulfaadha. Jazakallahu khairan. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nesirro tabdi biya
جوتان لخم دفاع جوارد يمام بغنو كيسن غمجو بارك الله لكما بغنو كيسن غمجو بارك الله لكما بسرو تعمدي بيا ساتير تاتورديا بجوتان لخم دفاع جوارد يمام بارك الله لكما قالوا كيسن غمجو بارك الله لكما مثل تعبدي بيا ساتير تاتورديا شوفت يا ሁለተኛ ዙሪያ ይጀምራል እንዴ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ነሺዳ ጀቹን ኮኖታ ነሺዳ ጀቹን ኡስታዝ ሚስባ አላሁ አክበር